Oduu keenya jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromootii fi raayyaan ittisa biyyaa tibba kana lola jabaa gaggeessaniin waraanni bilisummaa Oromoo loltoota raayyaa ittisa biyyaatirraa 15 ol ajjeesee jedhame. Raayyaa ittisa biyyaatii fi waraanni bilisummaa Oromoo eessatti lola gaggeessaa jiranii akkamitti ammoo raayyaa ittisa biyyaarraa namni hagi kun ajjeefame gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu keenya isaa itti aanuun sirni awwaalcha gaazexeessaa Asfaaw Mashashaa har'a Finfinneetti gaggeeffamee jedhame. Gabaasa guutuu isin biraan geenya. Oduu keenya isaa itti aanuun sirni barnoota oolmaa daa'immanii baay'inaan tapha irratti xiyyeeffatu maatii barattootaa biratti komii guddaa kaasee jedhame. Dhimma kanaaf ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa maal jedhanii gabaasa bal'aa dhageessu. Akka mooltan daawwattoota hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya galgala kana qabannee dhufneetti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf laayik, sheer godhuun dagatinaa isiniin jedha. Oduu keenya jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n aanaa Bakkoo keessatti raayyaa ittisa biyyaa irratti tarkaanfii fudhateen meeshaawwan gurguddaa waraana raayyaa ittisa biyyaa irraa hiikkachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaalee isaa waraana raayyaa ittisa biyyaa irratti fudhatu jabeessee itti fufuu beeksiseera. Haaluma kanaan godina Lixa Shaggar aanaa Bakkoo Tibbee ganda Sijjoo daandii guddaa magaalaa Finfinnee fi Naqamtee geessu gubbaatti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii kaleessa ammajjii 21 2024 fudhateen humna raayyaa ittisa biyyaa guutummaatti meeshaa irraa hiikkachuu beeksiseera. Haaluma kanaanis bireenii tokko kilaashiiwwan 10 olii fi konkolaataa raayyaan ittisa biyyaa ittiin imalaa ture daaraa taasisuu waraanni bilisummaa Oromoo himuurratti argamu. Tarkaanfii fudhachaa jiru waraanni bilisummaa Oromoo jabeessee itti fufuun gara fuula duraattis tarkaanfii wal fakkaataa akka fudhatu WBO'n himuurratti argamu. Oduudhuma kana wajjin wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n godina Gujii Lixaa aanaa Galaanaa keessatti raayyaa ittisa biyyaa du'aaf madoon adabuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii kibbaa Koonyaa Gujii Lixaa aanaa Galaanaa ganda Hirgaansaatti waraana Biltsiginnaa jechuun kan waame raayyaa ittisa biyyaa uummata nagaa saamaa fi burjaajeessaa deemu irratti tarkaanfii ganama kana ammajjii 22 sa'aatii 12 irratti fudhateen loltoota raayyaa ittisa biyyaa yoo xiqqaate 15 ajjeesuu WBO'n himeera. Isaan cinatti ammoo loltoota raayyaa ittisa biyyaa 6 madoon adabuu himuurratti argama waraanni bilisummaa Oromoo. Gama meeshaa waraanaatiin AKM 10 irraa hiikkachuun galii qabsoo bilisummaa Oromootiif taasisuu WBO'n himaatii jira. Loltoota du'an keessatti tikoonni waraana raayyaa ittisa biyyaa aanaa Galaanaa 2 akka keessatti argamanis WBO'n himeera. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhachaa jiru cimsee waan itti fufaa jiruuf hawaasni nagaa akka of eeggatu gama WBO irraa odeeffannoon bahaa jiran ni agarsiisa. Waraansi Oromiyaa keessatti waggoota 5 kana gaggeeffamaa ture ammayyuu itti fufuun lubbuu lammiilee nagaa hedduus galaafachaa jira. Isaan cinattis loltoonni gama lamaanii jechuun raayyaa ittisa biyyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo irraayis yeroodhaa gara yerootti wareegamuu itti fufaniiru. Ji'oota dura qaamonni lamaan nagaa buusuuf marii marsaa lammaffaa Taanzaaniyaatti gaggeessanis mariin marsaa lammaffaas osoo hin milkaa'in hafuun kan yaadatamudha. Mariin araaraa qaamota lamaan gidduutti akka itti fufu ammoo yeroodhaa gama yerootti gaafatamuu irratti argama. Oduu keenya isaa itti aanu sirni awwaalcha gaazexeessaa Asfaaw Mashashaa har'a magaalaa Finfinneetti raawwatame. Gaazexeessaa Asfaaw Mashashaa dhukkuba isaa mudateen Ameerikaatti wallaanamaa ergaa tureen booda ammajjii 4 2016 du'aan addunyaa kanarraa boqochuun isaa kan yaadatamudha. Reeffi gaazexeessaa Asfaaw Mashashaa har'a ganama Finfinnee kan gale yoo ta'u waayillan hojii isaa kan EBS dinqisiifattoota hojii isaa qondaaltota mootummaatiin buufata xiyyaaraa Booleetti simatameera. Sirni gaggeessaa reeffa Asfaaw Mashashaa galma Barkumeetti erga raawwateen booda mana amantaa Qiddist Sillaasee kaateediraaliitti sirni awwaalcha isaas raawwateera jedhameera. ብዙዎች ኢትዮጵያ ይላል ልቡ ውስጥ አለ ወይ እንደዚህ ሁላችንም ብዙ ሰው አላወቀለትም ባይነኝ እሱ በአክሽን በድርጊት እንጂ በአፍም አይደለም ብዙ እኛ ኢትዮጵያውያን የአፍ ኢትዮጵያውያን ነው
ዘረኝነትም ልንገራችሁ የዘረኝነትም ጉዳይ የአፍ ዘረኝነት ነው ወይ ለጥቅም እኔን እንዲደግፈኝ የአስፋ ግን ለየት ያለ ተፈጥሮ ለየት ያለ ስዕብና ያለው ለየት ያለ ጸጋ ያለው ነው የመላእክት ኑሮ ስለ ልጁም ስለ አባቱም ይናገራል ሁሌ ለምን ማግባትም እንዳለበት አንዱ ምክሬ ነው ምን ያረጋል እዚህ ዓለም ይሄ ነው አንዱ ደግሞ oduu keenya isa biraatiin sirni barnoota oolmaa daa'immanii barana irraa jalqabee hojiirra oole maatii barattootaa biratti komii guddaa kaasee jedhame sirni barnootaa yookiin kaarkulamiin oolmaa daa'immanii bara barnootaa kanarraa kaasee hojiirra oole maatii barattootaa biratti komii guddaa uumuun ibsameera sirni barnoota oolmaa daa'immanii keejiin baay'inaan afaan dhalootaatii fi tapha irratti xiyyeeffataa jedhame kun daa'imman lakkoofsaan hanga 20 jiran qofa akka baratan kan daangeessu ta'uu BBC'n kitaaba biiroo barnoota magaalaa Finfinnee qopheesse wabeeffachuun gabaaseera. Qajeelfamni barsiisota biiroon barnoota magaalaa Finfinnee qopheesse sababni jijjiirraa sirna barnoota kanaa kitaabonni kanaan dura turan cimaa fi qabiyyee hedduu kan qaban ta'uu eeruun qabiyyee barnootaa fudhatan hir'isuun isaa barattoonni ga'umsa isaaniitii gad akka baratan taasisaa jira jedhamuun komii irratti kaaseera. Itoophiyaatti bara kanarraa jalqabee barattoonni oolmaa daa'immanii afaan Ingiliz barachuu dhaabaniiru. Keessumaa daa'imman kanneen magaalaa Finfinnee keessa jiranii fi gara manneen barnootaa dhuunfaatti baratan akka kanaan dura maqaa isaanii Ingiliffaan barreessuu shaakaluun hafuu ibsa. Sirni kun barattoonni oolmaa daa'immanii akka kanaan dura qubee afaan Ingiliz ABCD yadalootiin lakkaa'uu fi barnoonni akka spoken English fi English literature jedhaman barnoota keejii keessaa haqameera. Akkaataa hojimaata ministeera barnootaatiin barattoonni afaan Ingilizii akka gosa barnoota tokkotti barachuu kan jalqaban kutaa tokkoffaa yeroo qaqqabanidha. Sirni barnoota haaraa Ingiliffaa keejii keessaa hambise kun garuu maatii barattootaa biratti fudhatama akka hin arganne BBC'n afaan Oromoo gabaaseera. Bara barnoota kanarraa kaasee hojiirra oolaa kan jiru sirni barnoota haaraan kun daa'imman kan baratan gosa barnootaa garagaraatti kan qoodame osoo hin taane barattoonni oolmaa daa'immanii bara jalqabaa qabatamoo waa'ee koo, mana koo, maatii koo, mana barumsaa kootii fi naannoo koo jedhamanii akka baratan ibsameera. Barattoonni oolmaa daa'immanii sadarkaa lammaffaa keessatti kan baratan ammoo waa'een waaliyaa hawaa biqiltootaatii fi geejjiba kanneen jedhan keessatti argamuu jedhameera. Bara kanarraa jalqabee barattoonni keejii kan baratan irra caalaan isaanii tooftaa taphaa faaruu fi hibboo oduu duriitii fi sheekoo akka ta'anis ibsameera. Qajeelfamni barsiisota hojiirra oolmaa sirna barnootichaatiif jecha biiroon barnoota magaalaa Finfinnee baasee daa'imman kan barataa taphatanidha jedhameeti jira. Oduu keenya isaa xumuraatii fi biyya alaati. Keeniyaatti deeggartoonni Arsenaal injifannoo gara isaaniitiin booda waldaa keessatti galateeffatan. Deeggartoonni garichaas tajaajila dilbata ganamaa irratti walitti qabamuun tiishartii garichaa uffachuun gammachuun faaruu faarfachaa milkaa'ina garichi agarsiisee cimaadhaaf galata isaanii galchaniiru. Akkasumas waqtii itti aanu keessallee Arsenaal milkiidhaan akka itti fufu abdii qabaachuun kadhannaa taasisuun adda galanii jedhame. Gaazexeessaa Kendi Muriiti kan hirmaattota sagantaa kana keessaa tokko ture suuraalee tajaajila kadhannaa sana miidiyaa hawaasaa irratti qoodeera. Arsenaal ammaan sanatti Manchester City kan kaaba London waliin taphni tokko hafee fi Liverpool qabxii 5 tarree jalqabaa liigichaa irratti argama. Suuraawwan miidiyaa hawaasaa gubbatti maxxanfaman kana irratti yaadonni gamaaf gamana kennamu irratti argamu. Hedduun isaanii ammoo deeggartoota kanattis qosuu irratti argamu. Manni amantaatii fi kubbaa miilaa maaltu walitti fidaa jechuun dubbichi Keeniyaattis ijoo ta'eeti jira.